Waraanni bilisummaa Oromoo itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii golee Oromiyaa mara keessatti fudhachaa jiruun injifannoo boonsaa galmeessuu akkuma itti fufetti jira. Murni biyya bulchaa jiru raafama guddaa keessatti kan argamu yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo ololaa fi diigumsaa waraana bilxiginnaa fi akkasumas sirna biyya bulchaa jirurraa isa mudachaa jiru irraa aanuudhaan tarkaanfii gurguddaa Oromiyaa keessatti fudhachuu akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun tarkaanfii gootichaa waraana bilisummaa Oromoo hagaa funyaan Finfinnee jalatti fudhate isiniif dhiyeessinaan nu faana tura. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee kibba lixa Shaggar aanaa Sooddo Daacitti waraana faashistii fi du'aa fi madoona dhabuun kan jiranis harkaan qabeen. Gareen maafiyaa Koloneel Abiyyi Ahmadiin hoogganamu waraana bilxiginnaa sochii sabboonummaa Oromoo cabsuu fi fedhii Oromiyaa akka barbaadanitti cabsanii bulchuuf qaban irraa ka'uun qabsoo uummanni Oromoo karaa ilmaan isaa waraana bilisummaa Oromoon gaggeessaa jirutti loltoota bobbaasuun lola jibbaataa gaggeessaa jiru. Haa ta'u malee akeeka fi kaayyoo ganamaa irratti cichuun roorroo saba isaa irraa buqqisuuf kan qabsaa jiru WBO'n tarkaanfii tiksitoota barcuma Abiyyi Ahmad irratti fudhatu jabeessuun zoonii Harsadee keessatti adabbii barbaachisu kennaafii jira. Guyyaa kaleessaa gurraandhala 14 kibba lixa Shaggar aanaa Sooddoo Daacii ganda Burquuqee Roobalee keessatti ganama toora sa'aatii 4 irratti tarkaanfii laalessaa humna diinaa irratti fudhateen 9 battalatti boqochiisu 13 madoo dandammii hin qabneen adabee loltoota PP 2 booji'ee jira. Qawwee AKM 2 hidhannoo waliin irraa hiikuunis galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo akeeka bilxiginnaan ilmaan Oromoo jilbiinfachiisee Itoophiyaa dhuunfachiisuuf hojjechaa jiru fashaleessee biyya Oromiyaa gadhaabuu fi lolaa farreenii fi booddessitoota irratti gaggeessaa jiru jabeessee jiraachuun ni beekama. Ittuma fufuun WBO'n zoonii kibba bahaa Zuwaay Dugdaa aanaa Reebaa keessatti diina du'aa fi madoon adabeera. Irreef gaachanii uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii bahaa aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti caffee jiilaa keessatti waraana faashistii PP maqaa sakattaa WBO jedhuun bobbaate irreef gaachanii sabaa WBO'n haxxee itti dhuun afur yoo boqachiisu 2 madoo taasisuun sagantaa ishee fashaleessee of duuba deebiseera. Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyootti ajjeechaan godina Lixaa Wallaggaa aanaa Sayyootti ajjeechaan yoo raawwatamu Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyootti jiraatota irratti reebichaa fi dhaan raawwatamuun dhaga'ameera. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu jabaachuun gurraandhala 13 2025 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo gandaa Shaggootti dargaggeessi maqaan isaa Malkaamuu Qajeelaa jedhamu gara jabummaa waraana faashistii PP'n ajjeefamuun beekameera. Dargaggoo Malkaamuun gurraandhala 12 halkan toora sa'a 3:30 kan qabame yoo ta'u, loltoonni faashistii PP kunneen halkan guutuu dararaa ulfaataa irratti taasisaa buluun ganama obboloo sa'aatii 12tti bakka addaa gaaraa Qaanqoo jedhamutti geessanii ajjeesanii gatu. Jiraattonni har'aata biyyoolessaa Oromiyaaf himaniiru. Oduu biraatiin ammoo aanaa Gobbuu Sayyoo gandaa Burqaa Xaaloo jedhamu irraa lukkeeleen bilxiginnaa dararaa hamaa hawaasa irratti raawwachuu itti fufuun gurraandhala 2025 ammoo maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun namoota maqaan isaanii Wanduu Guddataa, Taarikuu Guddataa, Eeliyaas Obsaa, Anbassoo Obsaa, Gaaddisaa Tashaalaa, Gammachuu Cimdeessaa fi Daagim Dirribaa fi namoota hedduu irratti reebicha hamaa ta'een ergaa qaama isaa laalessa kamsanii gara mana hidhaatti geessu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessaa Oromiyaaf himaniiru. Akka jiraattonni himanitti namoonni hidhamanii fi reebaman kunneen hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamii irraa kan hin qabnee fi hoggaa ta'an akkuma aanichatti dararaan harkaa cubbamtoota bilxiginnaan hawaasa Oromoo irratti raawwatamu hammaatee jiraachuu dubbatu. Ergamtoonni bilxiginnaa jiraattonni godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimoo fi Lixa Wallaggaa aanaa Sayyoonolee akka walitti hin cinneef saamichii fi yakkoota garaagaraa irratti raawwachuun adda ittisaa jiraachuun himameera. Waraanni Abiyyi Ahmad godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimoo fi Lixa Wallaggaa aanaa Sayyoonolee kan daangessu bishaan laga Meexxii jedhamu irraa maandheeffachuun obboleeyyan ilmaan abbaa tokko uummata jaallaa fi tokkummaan waliin jiraachaa har'a ga'e walitti ce'ee jireenya hawaasummaa akka waliin hin gaggeeffanneef sababoota garaagaraan irra deddeebiin adda dhorkaa kan jiran yoo ta'u, jiraattonni aanota kunneenii dubbisnee har'aata biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Maaluma kanaan torban darbe keessa jiraattota aanaa Daarimuu gandaa waa beekuu kan ta'an Shalgutaa
Taayee fi Daawud Hiisaa namoota jedhaman osoo isaan gabaa daldalchuu gara aanaa Sayyoonoolee deemaa jiranii ergamtoonni sirnichaa soba waraana bilisummaa Oromoo nyaata geessitu jedhuun maallaqa dabalatee qabeenya isaan gurgurachuuf deemaa jiran osoo harkatti hin hambisin jalaa saamanii jiraachuus maddeen himaniiru. Yeroo adda addaattis riqicha jiraattota godinaalee kunneenii walitti ceesisuu hobootu ce'ee nu rukutaa sababa jedhuun adda kutaa kan turan yoo ta'u, kaayyoon isaanis uummata Oromoo lagaan addaan qoodanii walitti diinomsuuf akka ta'e himamee jira. Kana malees aanaa Daarimuu ganda Gungummii fi Waabeekoo keessatti maqaa misooma diddan jedhuun jiraattonni hedduun waajjira gandaatti hidhamanii dararamaa jiraachuu ibsameera. Akkasumas gandoota kanneen keessatti namoonni 2-3 ta'anii wal bira yoo argamee fi rifeensi dheeraan yoo irratti argame tarkaanfiin irratti akka fudhatamu jechuun uummata doorsisuu itti fufaniiru. Kanuma irraa ka'uun uummanni jiraachuu miti sodaa lubbuufiyyuu rafee bulaa kan jirre ta'uu maddeen irraa biyyoolessaa Oromiyaa fi himaniiru.